Hai, akkam jirtu naguma keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u nagaan sinillee nagaa akka taatan abdiin qaba. Akkam jirtu hara deebi'ee dhufee jira. Mata dureen kan koo kanarraa nyaata qopheessuun dura wantoota nu barbaachisan irratti xiyyeeffata. Akkasisiniin jedha like, share, comment gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Nyaata qopheessuun dura waa hedduudha kan nama barbaachisu. Nyaatatti galuun dura waa'ee nyaata keessa galuun dura wantan beekurraa waa xiqqoo isinii qooda jechuudha. Innis nyaata hojjechuun duraan dursinee qulqullina dhuunfaa keenyaa eeggachuu qabna. Qulqullina dhuunfaa keenyaa innaan jedhu qulqullina rifeensa keenyaa miiccachuu qabna. Jechuun hin layyaa nyaata yeroo qopheessuudhaaf jettu immoo qulqullina dhuunfaa keetii dirqama si barbaachisaa jechuudha. Qulqullina dhuunfaa keenyaa innaan jedhu kafana jijjiirrachuu qofa osoo hin taane yookiin kafana hin biraa uffachuu kafana qulqulluu uffachuu qofa osoo hin taane qulqullina qaama keenyaa guutumaan guutuutti qulqullina qaama keenyaa eeggachuu nu barbaachisa nyaata hojjechuun dura. Itti aanee kafanni nuti uffannu sunillee qulqulluu ta'uu qaba. Kafanni nuti nyaata ittiin hojjenna jennee nyaata hin hojjenna jennee itti xiyyeeffanne sun yuunifoormiin isaallee kophaatti jira jechuudha. Nyaata hin hojjenna warri jennee jechuudha. Anillee yeroodhaaf yuunifoormiillee bitanne ganaan bitadha. Gaafa sirriitti viidiyoo hojjechuudhaaf gaafa sirriitti naata macha'inaan bitadha. Hammasitti garuuyyuu yuunifoormuma qabu sana miiccadhee qulqulleeffadhee itti fayyadamaa jechuudha. Erga qulqullina dhuunfaa keenyaa eegganneen booda nyaata kamirratti hojjenna jennee adda baafachuu qabna. Fakkeenyaaf nyaata Itoophiyaawii shiroo hin hojjenna hojjenne shiroo hojjechuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Wantoota hedduutu nu barbaachisa shiroo hojjechuudhaaf jechuudha. Marreessin isin beektanii fakkeenyaaf shiroo hojjechuudhaaf dirqama waan shiroodhaaf ta'u san wanta itti daddaballee hojjennu san qopheeffachuun dirqama keenyaa jechuudha. Nyaata biyya alaa hoo hin hojjenna warri jenne jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaa jirtan jechuudha. Nyaata kamirratti akka hojjettan isa duraan dursitanii adda baafachuu qabdu. Itti aansee immoo wantoota nyaataaf nu barbaachisan adda baafannee beekuun dirqama keenyaa jechuudha. Namatti gidduu anis seene dhiifama. Wantoota nyaataaf barbaachisan qopheeffachuun dirqama. Bishaan ta'uu danda'a, qimamii ta'uu danda'a, shunkurtii ta'uu danda'a. Nyaata keessaa maarree waan natti godhamu hin beekna hundi keenya yoo jechuudha. Nyaaticha keessa isaa osoo hin jalqabin dura qopheeffachuu qabna jechuudha. Maaliif nyaata qopheessuudhaaf odoo hin seenin dura nyaata san maaltu nu barbaachisa jennee ilaallee madaallee qopheeffachuu qabna jechuudha. Viidiyoon kee kanarraa baay'ee dheeraa miti. Waa'ee kanarratti kanan haasa'uu dhufe waan ta'eef qulqullina dhuunfaa keenyaa isiniin jedhee jira. Nyaata wantoota barbaachisan akkamitti akka qopheeffachuu qabnu maal irratti xiyyeeffanna jennee qopheeffanna isiniin jedhee jira. Viidiyoo baay'ee hojjechuu hin barbaanne haadha. Viidiyoon kee waa'ee qulqullinaa fi nyaata akkamitti hojjechuun dura nyaataaf wanta nu barbaachisu dhiyeeffachuu yookiin qopheeffachuun barbaachisaadha nyaatatti seenuun dura. Na jajjabeessa isiniin jedha laayikii, sheer, koomantii gochuun irraa fatinaadha. Wal jajjabeessina ijoolleen Oromoo jechuudha. Viidiyoo gagadhiisee jira. Namuu galee laayikii isin goone sheeris kan go'e hin jiru. Warri gootanillee ni jirtanii guddaa galata hamma nan jedhamne narraa qabdanii guddaa isin galateeffadhaa isin kabaja isin jaalladhaa isin jedha hunduma keessaniyyuu. Ammallee warri seentanii baatan rakkoo hin qabu laayikii sheer godhaadha. Maaliif waayifaa isin bira jira fayyadamtan agartaniirtan garuuyyuu
Sentanii raawwattanii laayikii isin gootan hojjettanii baasanii jechuudha. Rakkoon qabu laayikii si godhaadha na jajjabeessadha. Ijoolleen warra yuutuubara gurguddaa qabdanis na jajjabeessadha. Innaa wantoota garaagaraa irratti kanan haala yeroo irratti hundaa'e kan asiniif dhiyeessu. Haasaallee ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa jechuudha. Nyaata ani beeku akkamittaan akka namaaf beekumsa kan koo namni biraa kan beeku kan biraati waan ta'eef maaliif sammuun kennaa waaqayyoo nama tokko kenne kan nama biraati wal fakkaataa miti jechuudha. Innaa na jajjabeessadha isiniin jedha. Dhaggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa isinin jaaladha isinan kabajaa isinin jedha. Innaa asumaanis ergaan kiyya ijoolleen musliimaa soomin isaanii seenee jira. Madaab Kareem isinin jedhee jira. Sharamadaan Kareem isinin jedhee jira. Innaa keenyallee xumuramaa jira. Bara 2021 akka biyya alaatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti immoo bara 2013 jechuudha. Baga itti isin geessin jedha. Xoomii gaarii kan gammachuu sin qabsiisee kan gammachuu sin hiiksisu siniif haa ta'u sinin jedha. Innaa ergaa baay'ee sin qabu guyyaa biraa amma deebi'ee dhufutti nyaata guyyaa biraa kan irratti xiyyeeffatu nyaata biyya alaa ta'uu danda'a. Kan biyya keessas ta'uu danda'a. Haala yeroo irratti yeroo natti toletti yeroo natti macheetti wanta beekaman dafii kan dhiyeessa. Innaa dhaggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Ergaan kiyya kanarraa kanuma irratti xumurama. Wanta wallaalee yookiin wanta saate hoo jiraate immoo komantii jalatti barreessati. Kana sirreessinaan jedhaadha isinin jedha. Guyyaa biraa maarree nyaataa naan qopheessu. Mataa kee akkatti fiffiladhee osoo hin taane yuunifoormii uffadhee qulqullina ufaa kiyyaa qulqullina mataa kiyyaa qulqullina kafana uffadhu sanillee eegatanani kana dhufu waan ta'eef ergaan kiyya kanuma irratti xumurama. Nagaatti naa ooladha. Fayyaa bakka jirtanitti hundumti keessanii laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Na jajjabeessadha. Daran kana caalallee akkan irratti xiyyeeffadhee hojjedhu jechuudha. Akkana cinaa abbattan gargaarsa keessa nan barbaada. Asumaanis isinin jedha guddaa galatoomaa. Bye bye.